baga deebinee wal agarree carraa kana naa kennuu keetiifis atis ittaana ulfaadhu qophiidha yaadawwan qabxiiwwan gurguddoo lamaan ati kaafte irratti irraa dubbachuudhaaf. Tole egaa kallattiidhumaanii gara qabxiisa jalqabaatti deemna. Waraana seenaa Oromoo irratti banamaa jiru yookaan immoo baname kan jedhu wanti nuyi itti adeemaa jirru. Oromoon seenaa qaba. Seenaa namni barreessee fituu hin ta'in seenaa ofii barreeffate qaba. Seenaa isaa kanas immoo akkatti ofii yaadatu qaba, akkatti himatu qaba, akkatti hojiirra oolfatus qaba. Kun hin beekamu. Qabsoon Oromoos gaafa lafaa ka'u himamsaa fi hiikumsa seenaa Oromoo kana qabateetu lafaa ka'e. Fakkeenyaaf sagantaalee 1960mootaaf 70moota keessa turan yeroo maccaaftuu lamaa himamoota himaman addi bilisummaa Oromoo gaafa sagantaa isaa jalqabaa maxxansu maal akka ta'e ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Seenaan Oromoo bu'uuradha qabsoo Oromootiif. Amma garuu waan kana irratti lolatu banamee jira. Isa kana isiniif himuu barbaanna. Xiyyeeffannaan itti kennameen jiru akkuma waan salphaa tokkotti ilaalamaa jira. Uummata keenya irratti garuu seenaa isaa haquudhaaf sirni amma biyya qabatee jiru kuni lola banee jira. Mee isa kanarratti jalqaba milkeessa siifan carraa kenna. Lola seenaa Oromoo irratti banamee kan nuti jedhaa jirru kuni jalqaba maalinni mataansaa? Maalidha wanti nuyi lola seenaa jennee waamuu barbaadaa jirru tokko. Lammaffaa sirni kun maal jedhee maqaa kenneef lola seenaa kanaaf? Wantootatti kana lamaaniin bifa salphaadhaan namni hundumtuu wal duukaa hubachuu akka danda'uu fi isa kana yoo nuu himte gadi fageenya isaatti suuta jenneetti. Galatoomi ittaana egaa waraanni guddaa lamaan keessaa inni tokko waraana seenaa Oromoo irratti Abiyyi banee hojiitti jirudha. Inni kun isa guddaadha, isa bu'uuraati. Isa inni dhoksus baay'ee hin dubbatamu. Waraana seenaa Oromoo irratti inni banee tureera. Amma garuu erga yaa'ii lammaffaa bilchiginaa dhiyeenya kana godhanii asitti hojiitti hiikuudhaaf bobba'ee bobbiin godhamee seerri bahee seenaa Oromoo kana seenessa Oromoo kana dhorkuudhaaf wanni deemamaa jiru bal'inaan mul'ateera. Isaanis miidiyaanis hin dabarsu. Egaa seenaa Oromoo irratti waraanni jalqaba Abiyyi yoom bane gaafii jedhuu fi gaafa ilaalcha madda marii jedhamu diriirsuudhaan paartii bilchiginnaa jedhamu hundeessuudhaan bu'uurri paartii bilchiginnaa fi bu'uurri madda marii farra eenyummaa Oromoo ta'uudhaan farra seenaa Oromoo ta'uudhaan namni Oromummaa isaa dhiisee dammaramuu qaba ilaalchi jedhu. Eessatti dammarama? Iddoo ta'etti dammarama ilaalcha jedhuun mul'ata muummicha ministeeraa waan jedhamuun wanni kun eegalee egaa paartiin bilchiginnaa yoo ati Oromoo taate, yoo ati Oromummaa kee hambifatte, yoo ati seenaa Oromoo, seenessa Oromoo himatta yoo ta'e sirukutan, sirratti bobba'an. Achirraa kaaseetudha dubbiin kun hundeeffama bilchiginnaa fi madda mariidhaan wal qabatee waraanni guddaan eenyummaa Oromoo fi seenaa Oromoo irratti banamee jalqabuma bilchiginnaan yeroo uumamu paartii saba irratti hundaa'e dhabamsiisuu qabna Itoophiyaa keessaa jedhee. Seenaa saba irratti hundaa'e dhabamsiisuu qabna Itoophiyaa keessaa. Seenessa qeenxee jedhu immoo seenaa Oromooti. Seenaa sabaaf sablammiidhaan seenessa qeenxee jedhu. Seenessa qeenxee kanarratti duula godhu. Seenessi qeenxee seenessa dogoggoraatii jedhu. Seenessa dogoggoraa kana dhabamsiisneetu seenessa waloo jedhu isaan amma gaamma. Seenessa waloon isaan jedhanii yoo ati Oromummaa kee dhaabde, yoo ati seenaa Oromoo dhaabde, yoo ati gootota kee gantootadha jettee kaastee gootota si gabroonfatan gootota kooti yoo jette seenessa waloo fudhattee siin jedhu. Ati sirriidha, ati Oromoo sirriidha siin jedhu. Amma wanni hubatamuu qabu Oromoo jechuun
hiik Oromoo lama jira biyyiif. Oromoon inni Oromummaa isaa qabatu seenessa qeenxee qabatee seenessa dogoggoraarra jira inni sirraa qaba yookaan dhabamuu qaba jedha biyyi. Warri Oromoo ta'e immoo seenessa dullachaa, seenessa durii, seenessa impaayeraa, seenessa maqaa Itoophiyaadhaan jiru sana warri seenessa gabroonfataa warri fudhatanii isaan Oromoo sirriidhaa siin jedhame. Akkuma isaatti warra yaadu jechuudha. Kanaaf amma jalqabumaa kaasee madda marii fi bu'uureffama paartii bilchiginnaadhaan yoo jalqaban sagantaa dhaabaa bilchiginnaa sirriittan beekanii waa'ee seenessa walooti kan isaan haasa'anii seenessi waloo isaan jedhan immoo Amaarinyaa dubbachuu gi'izii afaan gi'iziidhaan barreessuu lakkoofsa gi'izii namni hin beekne Itoophiyaa miti dhaabii. Anamma lakkoofsa gi'izii hin beeku. Namni ijoolleen Oromoo lakkoofsa gi'izii hin beekan. Bakka irraa mulqee jechuudha manni biyyattii keessayyuu akkasittiin dambiin bulmaataa fi sagantaan dhaabaa bilchiginnaa yeroo ragga'ee waan akkasiitiin namni hunduu gara Amaariffatti akka deebi'u sagantaarra jira. Sobanii immoo afaan hojii bilchiginnaa 5 7 10 goona jedhanii sitti himuu beekaa qara dabarsuudhaa fi haala sanaanii seenaa Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaadhaan bu'uurumarraa eenyummaa Oromoo rukuchuudhaan saba Itoophiyaa jedhamtu afaan Amaaraa dubbattu sirnoota durii kana faarsitu bu'uuraan namni seenaa hin qabne Oromoon seenaa hin qabu taanaan Oromoon jedhamu jira hin jiru. Sabni tokko kan inni irratti hundaa'u seenaa mataasaa kan qabudha. Oromoon seenaa mataasaa waggoota baroota kumoota hedduu seenaan suni soobaadha jedhaniiti amma barsiisaa jiru. Seenaa eenyuutu sirriidha? Seenaa walootu sirriidha. Waloon sun eenyuuti? Kan gabroonfataati jechuudha. Seenaa gabroonfataa kanadha galmaan ga'uudhaaf akka paartiitti meeshaan bilchiginnaa jedhamu uumame meeshaa bilchiginnaa sana abiyyitu uummatee meeshaa sanatti fayyadameetu ilaalcha mataasaa madda marii waan jedhamu mataasaa keessaa qabu suma kan kee dhiisii Oromummaa dhiistee gara sanatti akka itti deebitu ittiin eegalanii. Amma wanni kun tureera. Isa dhiyoo kana garuu seeratti baasaniitu labsiidhaan labsii dhaabaa fi labsii mootummaatti baasaniitu itti bobba'aa jiru ittaan. Galatoomi milkeessaa ofii kootiituun yaadatti kennuutti hin ce'inii akkuma daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffachuuf tolutti maa inni maqaa isaan hojii kanaaf kennan lola kanaaf maqaa isaan kennan mata dureen isaa maal jedhama? Kan labsii haaromsa gadaa Oromoo. Haaromsa aadaa Oromoo waan jedhudha miti maqaan itti kenname haaromsa aadaa Oromoo waan jedhu. Lola seenaa Oromoo loluutu haaromsa aadaa jedhamee kennameef jechuudha. Labsiinis kan ba'e, caasaanis kan ijaarame, bajetis itti ramadamee kan gara hojiitti deemame maqaa kanaan jechuudha. Sanadha wanti nuyi amma tokko tokkoon itti lin'ee haasa'uun nu barbaachisu. Amma gaamee keessa gadi lin'ee qabxiilee barbaachisoo tokko tokko kaasuudhaaf wantoota ta'an yaada muraasan kaasaa. Jalqaba karaa Oromiyaaniif Oromoon irra deemaa waggaa kana ja'an as ga'an himee haa ilaallu jalqaba. Lolli Oromoo irratti kanaan dura baname akkuma ati jette lolichi yeroo bilchiginnaan dhufe baname. Lolli jabaatee jireenya nama dhowwe waggoota ja'an darban kana keessa mul'ate garuu lola qaamaan nama lafarraa buqqisuu, nama ajjeesuu, hidhaadhaa baasanii nama ajjeesanii bineensaaf kennuu, qe'ee buqqisuu, maqaa finciltootatu jira, loltoota sirnaan mormantu jira kan jedhu namoota nagaa loluu, nama biyyaa ari'uu, saamuu, aggatuu kanatu ture jechuudha waggaa ja'an darban kana keessa. Amma achi keessa gallee haasa'uudhaaf miti. Sadarkaa itti lolli kun guddataa adeemaa jiru Oromoodhaaf Oromummaa waan jedhamu lafarraa balleessuudhaaf qalbeeffadhaa la.
uummata miliyoonii 50 yookaan 60 lafarraa balleessuudhaaf jedhaan jiru. Eenyummaa sana raawwatee lafarraa akka baduuf wanta Abiyyi godhaa turanii yaadachiisuu barbaada. Warri seenaa Oromoo bakkeetti ba'anii ofitti amanamummaa guddaadhaan dubbatan yookaan ajjeefamaniiru yookaan rifaasifamanii manatti akka deebi'an godhamaniiru yookaan mana hidhaatti darbatamaniiru. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameera. Ofitti amanamummaadhaan waa'ee seenaatiif waa'ee aadaa Oromoo yeroo hundumaa kan leellisu tokko ajjeefameera. Namooti akka Hacaaluu hayyoota aadaa kan ta'an gara dabarfamanii. Iddoo isaanii yaada biltsiginnaa fudhatanii warra hojjetan uffata aadaa itti uwwisanii bobbaasanii. Sirbitoonni dhukkuba Oromoo dubbatan afaan akka qabataman taasifameera. Waggoota 6 darbeen kana keessa. Seenaa Oromoo warri leellisan akka itti qaana'an godhameera. Akka hiyyooman taasifamaniiru. Waa'ee kanaa dubbataa jirra. Kaayyoon kanaa dhummisaa maayinni jennee wal gaafanne yoo ta'e eenyummaa Oromummaa jedhamu kana lafarraa balleessuudha. Addi bilisummaa Oromoo jalqaba gaafa dhalatu eenyummaan Oromoo lafarraa baduudhaaf sodaa jedhuun kan inni ijaara. Kana dugda duubatti deebisuudhaaf waggaa 50 booddee deebine amma lolli akkasii bifa haaraadhaan yeroo banamu qalbeeffachuun baay'ee murteessaa natti fakkaatan. Nama wantoota kana dura dhaabbachuu danda'u hunda karaarraa kaaseera Abiyyi. Paartileen waa'ee kanaatiin morman hin jiran. Waajjirri isaanii cufameera. Namoonni isaanii hidhaatti darbatamaniiru. Hooggansi iyyuu dhiyoodha hidhaadhaa hiikame. Amma immoo ishee dhumti hafteeyyuu waan isheen irra jirtu yeroo darbe dubbanneera isa keessa deebi'uun. Lammaffaa jaarmiyaalee of danda'anii ofii isaaniiti of danda'anii of beekanii ofirra dhaabbatanii waa'ee aadaatiif seenaa uummatichaa dubbatan akka isaan afaan qabatan yookaan immoo biltsiginnaa jala akka isaan galan taasifameera. Amma gaa jaarmiyaan siyaasaa kanii kanaan mormuu yookaan immoo Oromoodhaaf nan dhaabbadha kan jedhu humna guutuudhaan lafa hin jirretti tokko. Warri aadaa Oromoo leellisaniif seenaa Oromoo uummatatti gadi ba'anii bifa nama hunda hawwatuun dubbatan ajjeefaman, hidhaatti guuraman, karaarraa kaafaman. Jaarmiyaaleen aadaa yookaan raawwatanii akka cufaman yookaan qabeenya biltsiginnaa akka ta'an taasifameera. Fakkeenyi guddaan Irreecha. Hin yaadattu Irreechi waggoota 2-3 darbe kana keessa akkamittiin akka inni kabajamaa ture. Namni tokko Finfinneetti kabajamuunsaa waan guddaadha. Eeyyee Finfinneetti kabajamuunsaa gaarii. Garuu akka eenyuutti kabajamaa jira. Akka biltsiginnaan jedhetti, akka Abiyyi jedhetti kabajamaa jira. Qabiyyee isaarraa haasa'uuf deemna. Akka Oromoon jedhetti miti. Akka Oromoon uummatetti miti. Akka Irreechi Oromoo walitti qabuu jalqabe sanatti miti. Akka biltsiginnaan barbaadetti, akka sagantaan Abiyyi barbaadetti kan inni ta'aa jiru. Fakkeenyuma tokko isinii kaasuuf jechuudha. Malkaa baay'ee Oromiyaa keessatti adeemsifaman hundasaa yoo ilaaltan yookaan harka isaanii jalatti kufeera yookaan immoo sirumaayyuu propagaandaa biltsiginnaa ta'eera. Amma gaa lafa wanti kun hundumtuu ta'ee jirutti Oromoon kallattii arfaniin lolli irratti baname yeroo inni itti diinagdeedhaan yaaddoo keessa galetti. Uummanni keenya amma diinagdeedhaan yaaddoo guddaa qaba. Mootummaa hojjetoota mootummaa dabalate. Nan jiraadha moo hin jiraadhu? Waan hin nyaadhu qaba moo hin qabu? Ijoollee koo maaliin hin jiraachisa? Yaaddoon jedhu dhateera. Sadarkaa kanaan waggaa 6 guutuu loluudhaan qotee bulaan akka boqonnaa argatee oomisha isaa guddifataan deemne rakkisuudhaan uummata rakkina keessatti kuffisuudhaan lola kallattii garagaraatiin maqaa finciltootaatiin itti banuudhaan sadarkaa kanarraan erga ga'ee booddee amma sadarkaa haaraatti ceesisee jechuudha. Jilgeenfachiisuudhaaf isa booddee kuffisee ajjeesuudhaaf jechuudha eenyummaa kana. Amma sadarkaan irra ga'ame maanni
seenaan kee inni ati himataa turte sirrii miti. Seenaan umayyuu hin qabdu ati. Seenaa kee amma siifan barreessa sittan hima si lafa jedhamu geenye jechuudha. Wanti kun lafaa ka'ee miti laa kan dhufe jara keenya qalbeeffadha. Sagantaa sirna tokkooti. Caasaan itti ijaaramee waan as ga'edha. Amma isa amma hojjetamaa jiru kana caasaan isaa maal fakkaata maal hin dubbanna taanne. Garuu lafi amma geenyee jirru kun maal akka inni ta'e wal hubachiisuun walitti himuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Lafi uummati keenya ga'ee jiru amma seenaa hin qabdu tokko. Yoo qabaatte immoo dogoggora ture. Isa sirrii anatu siif barreessa anatu sitti hima. Qabiyyeen isaa maa inni himamu suni itti dhufna sana. Kan Oromoo beekamaadha hamma tokko sarraa sinaasu. Kanaaf sadarkaa kanatti amma lolli kan nutti banamee jiru. Aadaan Oromoodha akka biltsiginnaan jedhutti irra deebi'ee haareffamee lafa kaa'amuu qaba. Sagantaa ba'ee deemaa jira laa jara keenyaa haasaa miti kun. Sagantaa sirni biyya qabatee jiru tokko caasaa isaatiin naannoodhaa kaasee hamma gandaatti hojiirra oolchuudhaaf sagantaa inni baafate dubbataa jirra. Sagantaatitti ba'ee jira, labsiititti ba'ee jira, bajatatu ramadamee fi caasaan ijaarameefii jira. Kan hojiirra oolchuudhaaf. Aadaa kooti jettee hin dubbatinii isa nuyi sitti himnu furadhuuti aadaa godhadhuu kan jedhu dhufaa jira jechuudha. Hin ta'a, hin ta'u, hojiirra oola, hojiirra oolu, hin milkaa'u miti. Lola nutti banameetu walitti himaa jira. Lolli nutti banamee jiru lola akkamiiti? Sadarkaa kamiirra geenyee jirra amma? Haala amma jirru kana keessatti lolli Abiyyi Oromoo irratti banee jiru sadarkaa maaliirra ga'eera kan jedhu irraa dubbataa jira. Hamma kana yennaan haasa'e ofii kooti kana asitti dhaabeen qabiyyee lola kana mata duree isaa sila isinitti himneera. Mata duree isaa haaromsa aadaa jedha. Abiyyitu Oromoodhaaf aadaa haaromsaa. Mata dureen isaa haaromsa aadaa jedha. Maal akka inni ta'e garuu isinitti himneera. Lola seenaatii fi aadaa Oromoo loluuti. Amma gara qabiyyee isaatiitti mee haalin milkeessa. Tokkoffaa maal jedha lolli kun? Maalni xiyyeeffannaansaa? Maal achiif gochuu barbaadu jarri kun? Maal hojiirra oolchuu barbaadu? Hamma tokko nutti himime waan isaan barbaadaa jiran keessa. Labsiin haaromsa aadaa Oromoo jedhu suni egaa ijoollee waajjira kominikeeshinii Oromiyaa jiran erganii jira labsichi. Achi keessa akkuma teettee wanni kun seeratitti bahee qajeelfamatitti bahee caasaatitti ijaaramee murtee dhaabaa fi murtee mootummaatiin hojiirra ooluu eegaleera. Waraanadha kan jennuufis waraana guddaadha kan jennuufis namni waraanni isa rasaasaan tokko nama ajjeesan caalaa isa seenaa sirraa ajjeesuudhaan isa aadaa sirraa dhorkuudhaan amma haaromsa jedhani maqaasaa dhorkiidha garuu maqaa wanniinsa labsii dhorkii aadaa Oromoo. Aadaa Oromoo dhorkaa jiru. Akkamitti aadaa Oromoo ati hin haaromsitaa maal jechuudha? Eenyutu aangoo kana sii kenne aadaa Oromoo akkamitti haaromsita? Hattuun akkamitti aadaa Oromoo haaromsiti? Namni abbootii gadaa rashan aadaa Oromoo haaromsa? Safuu Oromoo haaromsa? Namni si torchisi godhee daa'ima gudeedaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeestee awwaala dhoowwataa aadaa Oromoo haaromsita? Maaloodha inni haaromsita? Oromoo irratti waraana guddaan banameetu jira. Dubbiin kun salphaa waan hin taaneefidha kan irraa dubbannu. Waan callisameerra darbamu natti hin fakkaanneef. Wanni kun uummata Oromoo hunda bahaa hanga lixaatti kaabaa amma kibbaa giddugala tokko taasisee saffisa guddaadhaan sirna balaa guddaadhaan aadaa Oromoo dhorkaa jiru kana ofirraa kaasuun barbaachisaa waan ta'eef. Yeroo hammuma kennituu fi wanni kun lafa qabataa gaafa deemu
ati eenyummaan qabdu taanaan ati seenaan qabdu taanaan seenaa ormaa mataatti si gashaa ilaa lola xiinsammuuti lolli guddaan lola eenyummaati lolli guddaan lola seenaati lolli guddaan lola afaan kee irratti godhamudha lolli guddaan lola eenyummaa kee irratti godhamutu lola hunda caala lola isa hamaadha kan gaggeeffamaa jiru isa adda addatti dhufee si loluu isa hin beektu inni kun garuu daa'ima kee saba biraa godheetu eenyummaa biraa mataa keessa galchee akka of wallaalu goosee saba sanas bittimsee Oromoo hin jedhamu hin jiru jedha yeroo xiqqoo booda jechuudha. Adeemsa keessa ofumaan raawwataa jechuudha. Gaafa aadaan kee haaromsa jedhanii sirraa dhorkanii seenaan kee dogoggoradhanii seenaa ormaa sirratti godhaa deeman adeemsa keessa lolli abiyyi irratti banamu jechuun namni ofirraa isa fincilu jiru nama eenyummaa qabutu fincilata jechuudha. So bu'uurarra maddarratti xiyyeeffataniitu maddarrattidha kan isaan waraana guddaa bananii jiran. Maddarratti madda isaa gogsuu kan jedhu irratti waan xiyyeeffatanii fi amma duras shashaakalaadhuma turanii amma mootummaa naannoo Oromiyaa yoo laallee asxaa isaanii keessaa odaa baasaniiru. Hunduu babbaasaa jiru. Amma kominikeeshiniin Oromiyaa biiroon kominikeeshinii Oromiyaa dur odaa ture asxaansa loogoonsa. Amma akkuma argitu wanti sitti mul'atu jira odaan keessaa jira. Afeeran jiru. Hin jiru bakka. Agartee odaan mallattoo Oromooti durumaa hojjetaa turanii amma labsiidhumatti baasaniitu caasaa keessaa baasaniiru. Amma mataa namaa keessaa fi ijoollee Oromoo akkitti isaan guddisuu qabnutu akkasiin akkitti duratti Oromoon guddataa ture dogoggoradhaniitu kana baasan. Amma gaala labsii kana keessatti hundan laaluu bakkeewwan tokko tokko caaseffama isaa fi akkaataa isaan ittiin maaliif akkas gochaa jiru akkamittiin immoo hojiirra akka isaan oolchuu qabanini xiqqoorra fiigee bakkeewwan tokko tokko sin agarsiisa. Ilaa tokko wanni isaan jedhanii labsiin haaromsa aadaa Oromoo kan inni barbaachisee mul'ataa fi tarsimoo mootummaa wajjin deemuu hin dandeenye isa wal simsiisuu qabnaa jedhan. Ilaa waaqi si agarsiisu eenyummaan Oromoo imaammataaf tarsimoo mootummaa faana akka wanni godhutti irraa kukkutuu jechuudha lafa. Caammaa xiqqoo qabatanii suma akka lukarraa muranii sana jechuudha. Ajaa'ibadha. Amma irra fiigeenan hunda isaan agarsiisu amma bakkeewwan tokko tokko irratti tokkoffaa kan isaan irratti hundaa'anii labsii doofummaa fi boodattafummaa balleessuu edgat bahibret zamachaa kan jedhu irra dhaabbanneetu kana qopheessine labsii kanaa jedhan. Aadaan Oromoo doofummaa duubatti afaadhaniitudha. Akka isaan jedhanitti deemu waan dideef. Nama dibagaa. Bakkeen biraas immoo akkasuma irra fiigeenii falaasafama ida'amuu irratti hundaa'uu hin dandeenye aadaan Oromoo. Kanaafidha aadaan Oromoo seenessi Oromoo dogoggora ta'eetu dhiyaachuu qabadhaniitu ifumaa ifa duratti bar xiqqoo ishii shawwadu ture. Amma garuu falaasama ida'amuu maddamarii jechuudha. Maddamarii abii faana deemuu waan hin dandeenyee fi aadaan Oromoo irra deebi'amee keessaa waan dhorkamee kan immoo akka nuyi barbaannutti fakkeenyaaf kan ofii keenya kontirool goonu kanatti sila jette irreecha fakkeenyaa fi biltsiginnaaf akka tolutti irra deebi'amee rivaayis ta'eetu hojiirra oolaa jira irreechi. Akkaataa kanaan maddamariitti galuu qabadhaniitu. Yeruma fiigeenii kaasaa bakki murteessaan tokko jira dhimma caaseffama waan nama dhibu aadaa sirna nyaataaf jijjiiruu jedhala. Aadaa Oromoo nyaanni aadaa Oromoo jijjiiramuu jedhan eessatti akka jijjiiramu hin beeku. Amma coroorsaa garmitti akkati jijjiirtu hin beeku. Marqaan nyaanni aadaa Oromoo kun jijjiiramuu jedhaniiru. Elagaasa kana amma
hojiirra oolmaa isaatiif caaseffamni hooggansi haaromsa aadaa Oromoo naannoo hanga gandaatti ni jiraataa jedha labsiisan keessa. Caasaa paartii fi mootummaatiin kan hoogganamu ta'aa jedha. Waraanni kun paartiinii fi mootummaatu naannoo irraa hamma gandaatti hoogganaa. Keessattuu wannan irratti xiyyeeffadhu olaantummaan garuu eenyutu hoogganaa? Hooggansa waajjira paartii damee Oromiyaatu walitti qabaa ta'aa jedhala. Waraana amma aadaa Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti gaggeeffamu kana olaantummaan dura taa'aan waan kanaa eenyudha jechuudha waajjira dhaabaati. Miseensonni jiru achi keessa. Miseensonni itti aanaa pirezidaantii jira. Baay'eedha gaamma. Maal jechuudha? Paartiitu baajeta banatee caasaa mootummaa faana wal makaniitu waraana kana hoogganu. Paartiitu aadaa Oromoo jijjiira. Paartii Oromoon hin filanne, paartii Oromoon hin hundeessine, paartii maqaa Oromooillee of keessaa hin qabne, paartii jecha Oromoo baqa ofirraa dhorkuuf jecha biltsiginnaa uummate jedhutu waraana guddaa Oromoo irratti banee hooggana sadarkaa naannoo irraa hamma gandaatti waajjira paartiitu seera kana hojiirra oolchaa jira. Bifa madda mariidhaan wanni jedhutti. Amma akkaatuma kanaan hojiirra oolmaa isaa yoo laallee sadarkaa garaagaraatti hojiirra oolchaa jiru amma sana. Leenjii garaagaraa fa'aa kennaa jiru. Amma leenjii isaan amma dheengadda kana Adaamaatti kennaa turanii yooma ilaalle si kofalsiisa waansa. Amma iskiriinshaatii kana warra Adaamaatu abbootii gadaa fi haadholii siiqqee naannoo sanaatii fi haaromsa kennaa jira. Dabballeetu abbootii gadaa fi haadholii siiqqeedhaaf haaromsa kennaa jiru. Meenatti amma dabballeen magaalaa Adaamaa kaadiroonni sadarkaa kutaa magaalaa irra jiran jaarrolee Oromootti leenjii haaromsa aadaa Oromoo maal barsiisu meenatti maaloodha wanni isaan barsiisan. Dhorkiidha jechuudha. So ani akkini jechaa jiru isaan wanni guddaadhaan hojiirra oolchaa jiru. Namni keenya garuu sirriitti waan hubanne natti hin fakkaatu. Waan deemaa jiru waraana guddaa deemaa jiru uummata Oromoo irratti waraana labsamee gaggeeffamaa jiru. Amma yeroo darbee torbee lamaan darbe kana keessa hooggansi biltsiginnaa Oromiyaa guutuu irratti walgahii Amaariffaadhaan gaggeessaa turan. Amboo, Jimma, Harar, Shaashamannee, Naqamtee magaalota Oromoo keessatti hooggansi naannoo Oromiyaa biltsiginnaa kun warrumti Oromiyaa Bushanga Amaariffaadhaan walgahii gaggeessaa jiru. Maal jedhama amma hoogganaan naannoo Oromiyaa magaalaa Naqamteetti Oromoo naannoo sanaa walitti qabee Amaariffaadhaan walgahii gaggeessu wanni kun yoo nutti hin mul'anne yoo ta'e harka kennatee Oromoon hin badaa jechuudha. Baduudhaa jira. Ifaa ifatti hojiirra oolchaa jiru jechuudha isaan. Sadarkaa labsii baasuudhaan yaa'iidhaan raggaasisanidha waan kana. Yaa'ii lammaffaa yeroo darbe ji'a tokko akkas dura yaa'ii sobaa wayii gaggeessanii turanii Finfinneetti isa bu'uureffatanii hojiirra oolchuudha jecha akroos Oromiyaa waltajjii gaggeessan Amaariffaadhaan gaggeessan. Wanni isaan godhan immoo seenessa dogoggoraa dhaabaa'uu kana booda isin Oromoo miti. Oromoo jechuun yoo sirna gabroonfataa jedhame sana inni seenaa keenya jettanii yoo dubbattan jedhanii akkasitti leenjisaa jiru.